yeroo wayii sa'aatii isaa eeggatee ni deemaadha waan jedhu na barsiise. Siigalee ada hiriyoota tantee warroota asirra giifti sii kananii sappoortii godhanii jabaadhu siin jedhanii boru gaafa isaan deeman hin jannaqamin. Maaliif jennaan isaanis hiyootii qaban jireenya qaban. Heerumanii ijaarsa ofiitii waliin biizii ta'uu danda'an. Ilma ofiitii waliin biizii ta'uu danda'an. Ekelallee nagatte sababa ebelu ekelallee akkas taate sababa akkasii yoona neefar hin jedhin. Jireenya mataa isii qabdiidhaaf deemte. Sa'aatii tusii deemte yeroo tusii deemte deemte bakka deemte. Siigalee maanarraa deemte hin jedhin. Ta dhufte noo maa dhufte hin jedhin. Siigalee ta dhufte maa dhufte hin jedhin. Ta deemte noo maa deemte hin jedhin. Sa'aatii kan kee sa'aatii namaa waliin haasayaan uf hin diilleessin ammallee haasaya silkii qannase. Anaasaa silkii erga qannasee nagaan lufe dhalachuu kiyya argaasaa silkii qannasee ubbaree hiriyyaa qannasee haasaya silkii qannasee siigalee amma naadha seenaa kunoo manaadha seenaa bichaadha manni han dhaqu manaadha seenaa dhaqee sa'aatii 3 sa'aatii 4 ta'e akka waan ilmoo manaa qabuutitti ariifadha. Maaf tiktookii kiyya seenee laayivii kiyya seenee laayivii kiyya irratti geemii kiyya taphadhe yoo doolara 30 argadhe anaasan turunaa jira. Hiriyyaan kiyya yeroo ammatti mallaqa. Rabbii gaditti jechuudha. Fayyaa tiyyaa gaditti mallaqa kiyya hiriyyaan kiyya yeroo amma hin qabu ani hiriyyaa. Egalee gatii kana ta'ee an waan san of keessaa baasi laal. Waan san of keessaa baasi. Dhibee san of keessaa baasi. Inaf kalas bakka. Darbe jaartii handoo alamiirraa barumsa fudhadha biibtiiti yala argitu jaartii handoo alamii wallahi dhugaa isin hin jala jala isin dabarte biyyatti tarte inni jira innasii jiraataa jira jaartii taaju surrubbee laala isin dabarte jireenya wanna taate inni kun jireenya mataa isii jiraataa warroota asiin dura jaarsaaf jaalalaaf jecha uffanni san laalame finfinnee kanarratti dubartoota meeqatu fooqii gubbaa bade. Dubartoota meeqatu mataa gallakkise dubartoota meeqatu hallayyaa bu'e dubartoota meeqatu fajjeesse ati ni duuta inni jireenya isaatti uffata biraatiin wajjin jechuudha isiin duuta jettee dubartiin isa jaalattu hin dhabamtu amma ummi garme nagar isiin duutee jirti hayi kana yookaan kan intala akkasiisan ajjeese yookaan ammoo isiin illee obboleetitti yaamita duute sun jettee of duuban deebitu itti fuftee jiraattee waliin jaalattee waliin jiraatu obboleettiin tante osootti gurguraniin didduu wallaahi isin hin jedhe obboleettiin tante osoo itti gurguranii hin diddu obboleettummaan tantee tammaan garaa kan keeti. Siigalee gatii kana ta'eefi ati ani wanni siin jedhu guddaani wanni siin jedhu guddaa yookaan boo'icha dhiifti yookaan asuun biroo asirratti deebitee waan akka deengadda gootuu san hin gootu lakki minaamina jechuuf osoo hin taane miirri kan keetii fi miirri seenaa asliidhaa tokkoma. Miirri keetii fi miirri seenaa aslii tokkoma. Atedha ilmoo kan keessoo dhalteeti bar nama ilmoo guddisuu danda'u bar. Egalee ilmoo tantee san eenyu sii guddisa miira amma jirtu kanan osoo ati jirtu. Egalee gatii kana ta'eefi ani akka siin jedhu yoo jiraate ana bira waan san of keessaa baasi. Waan san of keessaa baasi. Waan san wanni akka waan sanii dhibeen hin jiru dhibeen guddaan naqarsi guddaan kaansariin guddaan waan san of keessaa baasi. Wallaahi dhugaa siin jedha. San dhugaadha. Salaata kan keetitti deebii salaata kan kee salaati. Anama gisee akkasitti cinqaan natti jirtu wallaahi gama dura illeen salaatiin ka'ee salaatulleelii salaatee boo'ee imimmaan kiyya kan akkanatti rib godhee imimmaan kiyya kana gad dhangalaasee salaatulleelii salaatee tama beeku saniin du'aayii beeku san kadhadhe yaa rabbii kiyya obsa onnee tiyya tana obsa itti naa huradhu argite obsa itti naa huradhu obsa yaa rabbii kiyya obsa naa kenni jedhee akkuma amma duratti as keessa kuulleen jette yaada akka kiyyaa qabdi kuulleen hangisee wanni badaan tokko naafoo dhufee jireenyi tun na jibbisiiftee addunyaan tun 8 gisee addunyaan tun naan jettu maal godha si fakkaate warra oksijiinii itti galchanii wallahi dhugaa siin jedhaa bara warra oksijiinii itti galchanii oksijiiniidhaan jiraatu. Hafuura nama akka barbaadetti harganuu kana harganuu hin dandeenye sanii yaadadha. Amma shaadoo baatirii layyaal jedhaa viidiyoo hojjedhaa jedhee gurbaan tokko warra shaadoo baatirii san jala seenee
Meel laaltanii jiran sabboontuu Sidaachii warqaa. sabboontuu jalaan gizee jala gaseenta sabboontuu amma ishii Dubaay jirtu takka jalaan ni argitani. Shaadoo baatirii hin layyaal jedhaa jala gaseenee welcome naan bushraashii. Rashid eenyu namni kun Rashid maami? Dhageeffadhu Hawa Rashidaa fallee na raggataa turanii bardeen ganta. laalaa abbaa waasiin hin jenne anu jala san ture abu rashiidaa waan jenne dhageeffadhu. Guyyaa mana gurmeessaa ni jirtaati? Noonoo ka mana gurmeessaan jiru ka mana jaaldabbaan jira dhageeffadhu. Ka mana gurmeessaa. Sidaachii warqaa. Hawa Rashidaa waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome sinjeetiin jira. Afoynaan ilaa Ramadaan Mubaarak. Dhageeffadhu maal godhasi fakkaate shaadoo baatirii hin layyaal jedhaa. Video na hojjedha sabboontuun jenna sabboontuu san jalaani jala gada seene. Gizee sabboontuu san jalaan jala gada seeneetiin jedhu maal godhe isinitti fakkaate jala gada seenee sabboontuu san jalaani laale beettee video jala san jiru laale jala gada seene. Wallaahi rabbitti kakadhe gurbaan tokko funyaan kana arganuu hin danda'u laasse kanatti galchaniirani. Tubboo gaazaaf nu mana keessatti kushiinaa kennu kan argite dhageessaa miti. Tubboo gaazaaf nu kushiinaa kennu kana. Tubboo gaazaaf nu kushiinaa kenne kushiinaa keessatti amma gaazii irraa bilcheeffannu kana wallaahi isa ofitti hidhee ka akkasiisan ofitti galchee ka akkasiisan baadhatee taa'a. Jechuun isa tubboon akkasii sun bira dhaabata. Tubboo akkasii san keessa sa'aatiidhaanii ofitti qayyara laastikii. Sii galee. Sa'aatii san ofitti qayyara laastikii tubboo akkasii san keessa. Thank you galatoon qaalii. Maaliif siin jedhere osoo fayyaa qabaachuu baatte laayif iyyuun banattu yaa rabbi bakka tana irraa onna kaasi jetta. Anamma waggaa tarte bakka ciisu ture ni beektaa jechuudha. Bakka ciisu ture waggaa tana ramadaana waggaa tanaan soomne yaani. Harka rabbii keessa ture sa'a sanitti sii galee. Soomne? Harka rabbii sa'a sanitti harka rabbii keessa ture. Na beektan himee isin sa'a sanitti. Asoo waan akkanaati jedhee sitti himee ekelee waan akka haadha seenaa takkitti bichatta naa waliin azaa ta'aa ture. Isitu onna kaasa, isitu ganna deebisa, isitu achi na kaasa, isitu as na deebisa. Haadha seenaa takkitti bichatu naa waliin dhukkubsataa ture. Asliin maal akka dhukkubsadde quban qabu macarrasha. Mana isaa keessa jira maal akka dhukkubsadde quban qabu fayyitee akkamii qofa naa beeka asliin. Sii galee. Du'ee qarbii ciniinee ka'e. Ji'a lama guutuu sireera ciisee jechuudha. Du'ee jechuudha. Qarbii ciniinee sii galee waan qabu hunda bitadhee luqqeettuun boolla na baatee lafaa ka'e. Luqqeettuun cinaa tokko boolla na baatee osoo onna jedhu jechuudha. Ji'a tokko meeqa onlaayinii irraa badee guyyaa takka viidiyoo takka poosatee du'aa hinaa kadhadhaan jenne. Maaliif ree wallaaleeti miti bara. Koomentiin ummataatu si dhukkubsa. Waan tokko ol darbitee dhufanii harka dhiqattee kushiinaa keessaa dhuftee koomentii sii gooti. Harka dhiqatee dhufee koomentii sii godha. Dhattee anamma viidiyoo takka ol darbe taanaan du'ee bada malee osoo daa'imman diyyala sanitti darban jedhan hin dubbisu koomentii dhaqee. Kakeeriin naa barreesse kasharriin naa barreesse illee du'een bada malee koomentii hin dubbisu dhaqee. Hin dubbisin dhattee koomentii. Hin dubbisin dhattee koomentii. Kalas viidiyoo poosattee bada poosattee misha poosattee hin dubbisin koomentii dhatteetiin. Koomentii isaanii dubbisu ol darbe kalaas naaf hin taane gisee naaf hin taane ufuma kiyyaa kaasaa jechuudha. Kanaafi akkasitti ture wayna beektaa tuyyuu nan beektu ji'a lamaa fi bulii 15 bulii 22 ciiseen ka'e. Ji'a lamaa bulii 22. Eegalee gatii kana ta'ee fi ani wanni siin jedhu yoo jiraate guddaan hiriyoota kan kee akkasiifatan hin godhin. Hiriyoota kan kee warra yeroo ammaatitti amshir si cinaa jirraa dhiisi jedhaniiti sappoorti si godhanii minaamina siin jedhan warroota sanniin jabeeffadhu isaanii waliin dhaabadhu gaafa isaan deemanillee alhamdulillahi jedhi yoo siin deemtee warroonni amma si waliin jiru kunillee yoo deeme alhamdulillahi gizeetu oofee jedhi bakka gizeetu oofee gizeetu isaan jijjiire bakka maanatti jijjiiraman maa akkas ta'a ebelutu akkas godhe neebar. Sigalee anamma kun hiriyyaan tiyya kun mi'a tana isii bichatu beeka paaswoordii jiruutiyyaa kun miyaan jechuudha paaswoordii jiruutiyyaa isii bicha beeka isii faadha seenaati
namni mi'aa fi haadha seenaa caala obboleettiin tiyya nan beektu. Obboleettiin tiyya ta'u waliin dhaladhe kun hojii kana jirti wallahi ramadaana kana rabbi nan fixachiisini mi'aa fi haadha seenaa caala namni jireenya kiyya beeku hin jiru. Paasoordiin jiruu tiyyaa eenyu mi'aadha. Isitu na beekaa. Aarus maal jedhus isi bilbilee himadha. Waan eenyutti ni manne isii biraa qaba waan eenyutti ni manne isii biraa. Yoo isiin nagatte illee natti hin ho'u yoo isiin na dhufte illee natti hin qorru. Wallahi kun hojii kana jirti haadha geettu. Yoo isiin nagatte illee maa nagatte hin jedhuun. Waggaa fageennee walii dawwalla yeroo tokko fa'a. Ji'a shanfa ja'a fageennee walii dawwalla. Miyaan nagatte hin jedhu. Miyaan maaf kana naa godhuu didde hin jedhu. Isiin illee akkas nan qobattu. Gizee barbaade silki jalaa kaasa maa silki kaasuu didde jettee nan cuftu. Isiin cufu bakka. Seegalee maaliif siin jedheree nama tokko maa dhufe maa deeme jechuun sirrii miti. Taani ammoo dhibee amma dhukkubsattee jirtu san isa san amma dandeettetti paaspoortii tiktookii immoo ati kanuma haasofta silaayyuu midira sambuusaa. Midira sambuusaa jettee laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah jettee na bifne. Gatii kana Kizaatiin teenkii waa galatoomii qaalii kiyya. Kanaafi ani maal siin jedha wallaahi machaa'ochaa nama maraa taatee jirta. Atama warra koomentiidha akkasii kolfu kana bichaa see taati. Kalafa siin kama nama hedduutu jira. Ka suuqa siin gurguratu jira. Karaa siin deemaa jirutu jira. Karaa siin deeman lafatti maalitti garasitti garanatti anama dheengadda sheexani na butee gaafa balli ol jedheeti miidiyaarra dhufee jedhe san dadhabee sa'aa sanitti imimmaan kiyya sa'aa sanii dadhabee bakka namni illee akkana dhagahuun fedhu duraa miira of gaqqabee miyuutii godhadhee bara osoo daqiiqaa takka hin ta'in miyuutii godhadhe daqiiqaa takka osoo hin ta'in miyuutii. Akka ilaala waan ofii amma ni hubatta jeetii yaada. Ati amma gizee takka akkas taatee lamatti ta'ee sanatti ta'ee ani nafti baay'atee gizee nama gizee laayivii dhufu ati amma guyyaa san nama boo'attee laayivii dhufte nama boo'attee dhufteeti guyyaa san waan ofii. Guyyaa san nin boohaa namni miira xiyyeena irratti ni ergaa ittee dhufte. An lafumatti boo'ee bakka no yes yaa namni tokko nan argottee fixattee goggoyifattee imimmaan kee laayivii dhufte. Taniin akkasitti guyyaa takkitti isa harkaa ba'e. Ani immoo yeroo hedduu akkasiin harkaa ba'a. Kophaa kiyya mana keessa boo'ee fixattee goggoyifattee akkasitti dhufa. Garuu yeroo hedduu harkaa ba'a. Gizeen laayivii dhufee namni Aizo asu ashir warra minaan jee imimmaan magabeessa. Jarna dhiifama naa godhaa malee jechuudha. Wallaahi dhiifama naa godhaa malee gizee namni aizo amshir jedhee keessaan na barreessu. Hin deebisu koomentii. Wallaahi aizo asu kalaasitu asirra dhufee boo'ee aizo siin jechuun dhiisanii atammoo deebitee miira kan keessatti sharafuun dhiisu. Eegalee miira kan keessatti sharafuun dhiisu. Anama mi'a biratti mi'atti dawwalee gaafa sa'a sadii boo'u jira isitti dawwalee. Sa'a sadii silkii keessa teetti sa'a sadii waliin boonna. Gizee tiktookii irra dhufee jedhe anaa normaaliin argiti. Wallaahi kun rabbi kakadde. Halkan guutuu gaafa waliin boo'aa bultu jira. Garuu gizee tiktookii irra dhufeetiin jedhe normaalii kiyyan argiti. Normaalii kan koo jechuudha. Hai si'ii duratti boo'aa jirtu sani monaan jetti. Anama tadheen gadda godhee fuyyuu jechuudha akka nama wanno dalagee zinaa dalageeti itti gaabba. Maaliif? Eenyuuf waan jettu wayii bakka. Eenyuuf maaliif? Indee jireenya kiyya kana dura dabarse wayii caalee wanni kun waan jedhutu natti dhagama sii galee. Atammoo jechuudha kooma tokkotti bitee bakkuma sanitti imimmaan kan keellee gatii dhabsiifte miidhaa kan keellee gatii dhabsiifte ayichi amala isiiti siin jedha nama dheengadda nama 1,700 si laale osoo hadha bootteeti asuun takka dhamaa bootti itti rare asuu hadhallee siin jedhan. Hadhallee asuu itti rare siin jedhan osoo waan lubbuutu rakkattee ati bootteeti hadhallee jammartee siin jedhan akka hadhallee jammarte siin jedhan kun godhin. Kalaas guyyaa takka bootte inaf lamatti deebi'uus arfaffan ammoo gowwummaadha. Wallaahi. Dhugaadha.